akka nama muslima amantii islaamaa hordofuu tokkotti kana qabxiin gartee kana na ofarratti hin gabaabbanne isiniimuu barbaadeeti an akka mucaaditti ka obboleessa keessa mucaaditti sun taane ati mataan kan kee Ahmad Ibrahim Yusuf namni hordofaa jirtu na caqasaa jirtu narratti barreeffama maanta komentii barreessaa jirtu cufti dirqamni amantii islaamaa abalutti hin kannamne abalu haa bakkaan gahu jaamee abalutti hin kannamne akka obboleeyyanitti nu hunda kanname atis dirqamni islaamummaadhaa gaafa kannamu sitti kannamee jiraa hubadhu rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam gaafa ergamu amaaraaf hin ergamne tigreef hin ergamne somaaliif hin ergamne arabaaf hin ergamne وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ilmaan namaa cufaaf si erginee jee rabbiin soo kanaaf islaamummaan akkuma Somaalee yaachiftu Oromoo yaachisuu qabdi akkuma Tigree yaachiftu Oromoo yaachisuu qabdi khabiraa itti yaaduu dhabaate ati immoo akka nama muslimaa tokkotti itti yaaduu qabdaati tasabaa san bira chukuttee itti yaaduu qabda islaamummaa jechuudha kana namni muslimaa beekuudha qaba qabxiin afraffaadhaa kaynan dubbachuu barbaade kana namni muslimaa waan inni beekuu qabu abaluu akkasii yaadutti hin jiru ammaaf hin akkasii yaada jechuun qabu abaluu sun dogongoree jechuun an dogongor fakkeenyaaf ammoo wanta kana isiniin jaabe boolla wahiitu jira haa jennu boolla san keessa ibiddatu jira boolla ibiddi keessa jiru kun ibidda keessa jira osoo beekuu namni tokko si dura deemaa dhaqee yoo itti seene boolla san ammaaltu na naqateen inni dhaqee itti seene mas dhaqee itti seene taatti hin seentu jechuudha irraa if eeggatta namni sun dhaqee gubatee mi'aan irraa baradhee irraa deebi'uudhaan qaba jettee if deebifte jechuudha namni biraa hawaasni biraa tokko hawaasni afaan biraa dubbatu tokko islaamummaa tana waan biraa dursuu dhabaateef ati immoo islaamummaa tana duba deebisuu qabda laa ati siif islaamummaan dubbii mabda'a gartee rabbiin jalqabarraa sikkanne jechuudha dubbii ergaan rabbii sikkannanii amaanaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam du'uu isaanii dura sikkannanii dabranii jecha rasuulli sallallahu alayhi wasallam bargaafa dabruudhaa deeman dhaammatanii kutanii bar islaamummaa jechuudha islaamummaa dhaamsa ergamaan rabbii dhaammatan san bakkaan gahuutu sirra jiraata malee hawaasni warra abaluu sheekotii warra abaluu ustaazni warra abaluutu kanan jenne san bira dabruudha qabna jecha hawaasni keenya sanirra guddaa aqliinsaa hawaasni muslimaa ka hawaasa muslimaatitti kanarra guddaadha aqliinsaa muslimni akka muslimaatitti yaada muslimni akka nama gartee ajaja rabbii qabutti yaada jecha waan kana tiktok irratti dhiyootana waa maxxanseen ture maal jeetiin maxxanse ajajaan amantii islaamummaan ajaju beeka hooggansa godhee namni if dura kaayamee deemu islaamummaan ajaju islaamummaadhaan ajajama malee namni hundi islaamummaadhaan bula malee islaamummaa bulchuu hin danda'u nam takka illeen maaliif islaamummaan seera rabbi sii kannu ajaja rabbiin sii kannu waan rabbiin sii kanne san fuuteeti ifirratti hujirra oolchita malee aaqilummaa kee takkaa sammuu tantee fuutee islaamummaadhaan oolchitu jechuudha kana jechuun kiyya shayni tokko waa dalagee jechuun ustaadni tokko waa dalagee jechuun namni sun ragaadha jechuun miti laa dalagaan ragaan uu ta'u dalagaa ergamaa rabbiiti ergamaa rabbii fakkeenya godhatuu dhiifnee sahaabota ergamaa rabbii fakkeenya godhatuu dhiifnee nama sheekaa tokko nama ustaada tokko fakkeenya godhatuun dogongora guddaadha jecha kanatti as deebi'uudha qabnaadha kanaaf obboleessa kiyya Muhammad Ahmad anaaf atis dhimma islaamummaadhaatiif dubbatuu irratti hadooduu irratti naaf atis wal qixa waa takka wanirra wal caallu hin jiru jecha maybe an carraa argadhee namni hangi tokko folooran hin qaba waan taateef foloora kiyya kana irratti ol bahee dubbatuudhaaf carraa argatuun kiyya ni malaan ummata gartee obboleeyyan kiyya nama hedduu jira namni hordofu rabbi isin haa tiisu bakka jirtanitti isaan san irratti ol bahee dubbatuudhaaf carraa argatuun kiyya ni malaan atis carrumaan argatiin malee dirqama waan san ol baatee dubbatuudhaa dirqama akka Khalid ibn Walid ba'achaa ture san dirqama akka gartee Ammar ibn Yasir ba'achaa ture san anaaf atis dirqama akka abbaan keenya Bilaal ba'achaa ture san ba'atu dirqama qabna jecha dirqama nurra jiru kana immoo namarratti ilaallannu nuti namarra keenya abaluu hukkanan goone takka immoo ustaad abaluu akkasi jira sheekh abaluu akkasi jira hin jennu jecha maaliif nuti ustaad abaluu miti kanu ajaju jecha isaa miti kanu bulchu شريعة تين لا إله إلا الله محمد رسول الله جلتي قرآن في حديث النبي الجوان تدلج إنه قرآن في حديثه وبتو لك أبنائك أبتيلين قرتي دبر خيسة تعرف على أنا فكرت تنشنف على أمه إما أبوت السياسات يوجه والكبتي وأنت كتكوان من الدنيا نجافة تجرب بليين كي خيسة والناس النجافة تنيف ناقلان وبليين كي يهدون أتمالي في أبا سياسة ما رجب بتا أبا كنا أكست قرتي مكاسة ما رجيت ورجيت تنجر تنو بليين كي يرى خانا ما إسني فين إبسانا رجيفة دا ترتيبا سرنا رجيفة دا إسني إبسو راف جباب دمتي أن ريفون تنا دبردين تريان نما مسلمات أو كبارتها مسلمات أو كمالة نما ده بس سياسة خيسة جلوسي متي ده بس سياسة تكو سنديجرو تكو في سركان دهوان تكو سنفعل ليس بيه خامس أمو دلجا إسانين ينفعل ليس يو دلجان سن دلجا إسلام ما فعل ليس تيه دلجان سن دلجا حواسخ يخم مسلم أنا ما برام بانو بيخي أتي في أنام بان حواسخ يخم مسلم أنا في أترميت ده في دلجان كنجي وخلين شكوتاته بارتين سمالي فباخي أن ربنا بليسخي أمان ربنا رنكاين
wanna yaachisu akka nama muslimaa tokkotti wanni kun muslimaaf dalagaa jiramu dalagaan jirudha. Gaafa inni dura dhaabbate dubbadha wanni kun sirraa'uu qaba toluu qaba waan jedhu jecha. So kanaan wal qabatee viidiyoo tiyya takka jira ta'olii ganna naanneessaa jiran takka maaree naanneessanii ati kanatti gartee dhaaba maareedhaa dura dhaabbatte dhaaba yeroo hedduu ka isaan kaasanii fidan dhaaba aabaa oodhati. Maaf dhaaba aabaa dura dhaabbatte an dhaaba aabaa dura dhaabbachuudhaaf nillee karoorallee qabu fuula duraafillee. Walaakin ammoo haqiiqaa takka jira tanii nan isin hundaaf ibsuu barbaadu. Dhaaba aabaa qofaa miti. Dhaaba hawaasa Oromootiif hin qabsaa waja'u mararratti amma dura waan kana kaaseetiin ture arras meeniin kaasa. Dhaaba hawaasa Oromootiif hin qabsaa waja'u mararratti ani isiniin jee an waan islaamummaan tuqinitti nan naqatu awwanii dhaaba. Gaafa immoo dhuftee wanni san waan islaamummaadhaa wajjin kilaash wal gootu taate islaamummaa wal faalleessu taate hawaasa kiyya kan muslimaa waan hin taane dogoggorsiisuudhaaf deemanii gaafan arge gabbahee dubbatu dirqama shari'aatiin qaba shari'aat dirqama narra kaaya waan taateef akka nama muslimaatti maaliif rasuulli alayhi salaatu wassalaam maal ja'an seetan. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. إسن كيس أنا من دعونغورة أرجع بدي وهي أرجع بدي سن حركة في تندك هاسر الرئيس جان. أن دابا سياسات كل خيس نجرو حركة عندك إيش الرئيس ندند وان خنا كنا هتا وكسات وجيس الرئيس ندند وان دابا خيس نجرو تاكا. فإن لم يستطع فبلسانه الرب سات ناس الرئيس أول يرو أما خنات تقولوا تنده الرب خي خنا نقول به دابني خركو كنا كبا دابني كسير كو كسي كبا هندير بدي كبا دعونغورة خنا سر أو جيد بتو نندن ده جتشا شريعان إصدرك أمن الرخيسي وان كان شريعان درك أما سين الرخيسي خنا قبّا دبّدي أكد عبدت ما في أبا أورا دبّت مال مال جتني وبلاين دبّت مين على جيفة ترتيبا دور جلا أبني أبا أورا خون خن دبّت برا كورا سجل تربات موت خيسة نفك جاتا مسدي تي تربات مسدي تورخنا خني دبّت جتشا سنبود التفو في ورانو تأدى جيسي قرتي بكهدت ورانا قرقودة هدو جيسي سنخيسة خان نرّم فنقرتي خإني ورانا قرتي دولا تيرو نفكاتا قرتي تيرو جامنا فكاتا اي دولا سنفا دخلنا نرام فني دولا ابوتين كينيا نملا ما سديهين وركا قرتي الا موقلتو اسام ملس دولو تهدو غغيفمي دولو تغرتي خربالي خنا غغيفما توريف بكي دو غغيفما تورييچا خنا هندن بيخان دابني ابا ودا خون اكا سينا غدا خنا افدو باقبو سينا خنا ولالتي ميتي واكچو في سيميتين garuu namni seenaa kana hunda awwaalee waakkatee faallaa seenaa kana dalagu gaafa dhufe akka hawaasa muslimaatiif wanni kun hin fayyadne hawaasaaf ibsee yaa hawaasa dhaabni kun kan keeti waan keeti ol ka'ii dubbadhu namoo mirga kiyyan akka nama muslimaa tokkotti kaafaa'oon badii balleeyse badii kaafaa'oon balleeyses kaafaa'oon badii kanaaf balleeyse dhaabni kun dhaaba keeti akka muslimaatti ati waan akkanaa kana kaafaa'oo keessa sirreeffadhu jee dubbachuun dirqama kiyya akka nama muslimaatitti biltsiginnaa waa balleeyse biltsiginnaa waan akkanaaf balleeyse islaamatti وانا كنا خنا سريفت وجئت بتون درك أما خيّة أكنا ما مسلمات كوتي دمي خنا النبي كم ورق أبان سنينجا وانا أباوتي وجه والكبته أبوتي خنين أبتين سنينجا إني دورا ورك جرب باقداتين أبتي ورك باروتم ساتين أبتي قاف دورا قد أبتو يتشا باروتم سجل كبسارة اللي اللي لا يتشا واني سن ديمي بودا أيسب بودا آني لات خجاف سن لابس خارن تنادابا خينيا خنا دوبا دابتي دي جراجروس هم نتهافي جروس خمسين سورانا ته ورانا رتلبو في جبرا جروس وبلينو مخين إلما لا إله إلا الله تي ور شهاداتك ولين قبلو ور وجين سلان ور وجين سومن يجا أمو غرو أنغوني إنيو خدر سيدي ماجرو إنيو خوان كان تلقو إنيو دركا مفرع لالو كمنا كنا مسلمات اتخانا مالف أكنا مسلمات وان كان لالوك أبنا يتدب بتاعي تاني قافتشون كيسني ملا أتي أورمو ودكو دور أف مال ورد جيد بتهدون تكو بوزيتيفا ياديتي باي ذا واي نمني هدون وفيوان أورمو ودكو دو مال جو بوزيتيفا ياديتي إني سلا إني نمني مسلمات بانا نما خانين بان مالف بوزيتيفا ياديتي بيتا أكا واسنو كن تكو تهيرا كو جلابه وان بربادو في إني وغان جرتو غرو ور جيتشا خنا سي أفان كاي وان أمنتي لا نمني خاسو تكما حواسة ديبو لا ديما ورسي إنجئ وانا كسيف كباتي كبات وبليس خي وبليتي تيجي واني كسي إنجئ أنيف تكفى إفي بكا هندك أبتني متجيفتني جراني في يسي بكا هندك أبني متجيفتني خرسي هندك أبني متجيفتني ورا أمنتاس أني هردو فقفا alla fagutani akka khursi sanam takka olinseen ne gadhiba alagga dorka khasila olinka aje mata khaysa do afra geggeisa yo atimo wanta kan gafa dhigete tokkummaa hawaasan diigin siin jaa dhufe atimo hibey taaree dubbi dhuguma tokkummaa hawaasaa akkan diigamneef dubbataa jira si fakkaataati nama san balaalay fatta jecha an kana duran dhaabbataa jiraan hawaasni muslimaa akka hawaasa muslimatti hawaasni muslimni oromootiin baan
hawaasa muslimatti bakka bu'aa isaanii qabaalaata bakka hunda keessa dhaabni kun hundi eega hawaasa muslimaatiif dhaabbanne hawaasa oromootiif dhaabbanne jee hawaasni oromoodhaa parsantiin 80 muslima namoonni beeka kan parsantiin 80 muslima hawaasni oromoodhaa kan ammoo eessarraa fiddeen aan hin ji'ina yoo eessarraa fidde kayyeettan taate gabaabdumatti kutaaleen biraa hundi ni beekama akka gartee kutaalee gartee irra guddaan isaa maajoriitii isaa yookiin immoo guutumaa guututti muslima jechuun danda'ama kutaalee muraasa kutaaleen oromoo keessaa musliman tahin fakkeenyaaf wallagga haa fudhannu saahiba keenya kan amantaa kiristaanaa hordofu gaafadheetan wallagga keessa hangam takka hedduminni namaa jennaan parsantiin 60 kiristaanaa 40 muslimaa naan afaanii baafate maaliif jennaan naannoo adda addaa qabanaa jee naannoo gartee bulchiinsatti wallaggi bulchiinsa kanarraa hedduu muslimni hedduu jira naan jeenaa fi meecha kana gubbaa dhaabbadhee wanni dhan irraa fudhadhe hatta lakkaawwiin amma dura lakkooysi namaa itti lakkaawame kanaanno oromiyaadhaa akka ibsutti bara 97 fakkaata lakkaawwiin sanii kanaanno oromiyaadhaa akka ibsutti parsantii 70tti wanni dhiyaatu gaafsan lakkaawwii halakkaa egaa eenyu akka ta'e beektan isinis muslimaa jaa hawaasa muslimaa dila kana bakka bu'uu dhufte ati akkamitti hawaasa muslimaa dila kana bakka bu'uudhaa dhuftee aangawoota gurguddaa silaa fuula dura mul'atan keessaa namnummaa muslimaa tokkollee hin dhaba waan ajaa'ibaa parsantii 80 keessaa parsantii 5 akkamitti dhabdaati parsantii 5 akkamitti dhabda kun maal ibsa rakkoo biraatu jira ibsa jechuudha rakkoo biraatu jira ibsa wanni ittiin nama callisiisan ammoo maal akka ta'e beektaa lakki akka ummanni biraa ija nuurratti hin deeffanneef na dhaggeeffadhaa obboleeyyan kiyyaan namni seenaa dubbisee seenaa baratee jiru namni seenaa hubatee seenaa addunyaan tun irra deemaa dhufte hubatee jiru haqiiqaa waa hundaa hubata aangoon arra tokkuma taanee aangoo haa qabannu san booda sirreeffanna wanni jedhan hin jirtu aangoo irratti namni aangoo qabate akka barbaade si godhuu danda'a namni hanga aangoon qabatin lallaaffateetu malakki rakkoota kan qabu aanguma haa qabannu malee nuti immoo wal taanaa barnuti bal obboleeyyan isiin jeesi waliin deemu gaafa aangoo qabate sibiilli isaa harka jira humni isaa harka jira waan taateef waan itti amane san sirra kaayuudhaaf waan takka waan duubatti deebisu hin jiru namni mataa qaqqabate hundi siirifateeti miti jecha tamaskan hatta tatamakkan waan jaan takka jira siistama addunyaan itti bulaa jirtu keessa lallaafadhuutu mataa lasii jaan gartee lallaafadhuuti mataa qaqqabadhu gaafa humna argatte booda akka barbaadde gootaa waan jaantu jira akka wanni sun hawaasa keenya mudanneef wanni dubbataa jiru an akka hawaasa muslimaatti nuti akka booda rakkoon biraan mudanne khaleessa maarreen nu gane abal nu gane jennee himachaa ooluu hin dandeenyuutiti arras wal marihatee hawaasni wal tahee wal dubbatee haasassoo wannan dubbachaa tures arras yaada kiyya kana obboleeyyan kiyya kan muslimaana hubattan je'ee waan yaaduuf kanaafiin isinit dubbataa jira jecha wannan duraanis jechaa ture yaadni kanarraa addaa tokkollee nu hin jiru warri yaada kiyya kana hubate warri kana isin jetti gartee kursii tolfatee irra taa'aa jiru yaada kiyya kana hubateeti bitaa mirgaan obboleeyyan keenyaan osoo nafin narra duula bane jalqabumarraahu akkamiin mucaan kun tokkummaa maarree diiguudhaaf tokkummaa diiguu rakkoo takka wajjin qaban tokkummaa keenya wajjin tokkummaa keenya na gammachiisa malee waan takka waan namni hin qabu'an tokkummaan hawaasa oromoodhaa na gammachiisa malee waan namni hin qabu'an maaliif jennaan tokkummaa foon kootiiti waan taateef tokkummaa obboleeyyan kiyyaati waan taateef garuu tokkummaan sun hisaaba islaamummaa irratti hin tahin hisaaba islaamummaan godda'amtu irratti hin tahin hisaaba islaamummaa cabsuudhaatiin hin tahin hisaaba islaamummaadhaa fi waaqeffannaa waliin beeysuudhaatiin hin tahin islaamummaan kiyya naa kabajamee kophatti naa taa'ee kabajamee jecha hawaasni muslimaa kiyyas haga silaa bakka bu'amuu qabuun bakka bu'amee tartiibaan waan isa fakkaatuun hoogganamuudha qabattiin amanaan dhaabni biraa hundis kanuma wanni isarraa dubbadhu jechuun dhaabuma fedhe wajjin wal qabatee so arrakkoo dhaabaa wajjiniin qaba gootanii wanni dubbachuu barbaadan takka illee garteen dogongorina dhaaba tokko waliin rakkoon qabu'an dhaaba tokkos hin deeggaru dhaaba tokkos hin faalleessu rakkoon tiyya madaan natti hafte immoo takkittiin tana'an madaa maaliif hattaa bar waan si ajaa'ibu maaltu na mudate beeytanii wallahi yeroo muraasa duraan nama wahiitu waa wahii natti agarsiise maal natti agarsiise namni kuni garee wahii keessa jira inni garee amantaan biraatti barsiifamu ijoolleen afaanuma keenyaan dubbatti afaanuma keenyaan dubbataatti amantaa biraa barsiisan garee amantaa biraa keessa barsiisan jecha amantaa biraa barsiifatuun baay'ee wayii mirga abbaatii beeki annan laallatu an abbaan fedhe hoogganaa siyaasaa tahee ajaja amantii ta'uun bareedaadhaa kun maaliif jennaan hoogganaan amantii hundaa yooniif siyaasaa hunda keessa kaseenu taate waan gaarii namuutu amantii walii kabajee walii deema waan taateef rakkoon qabu san namni kun maal na agarsiisa ijoollummaan sila afaan teenyaan dubbattu maal jedhanii marihatan beeyta mana amantaa san keessatti garee san keessatti maal jedhanii marihatanii eega gartee maarree kana maqaan islaamaa heddummaachuu jalqabee maqaan islaamaa maarree ta'uu jalqabee kanatu hirriba nama dhoorka jecha maaliif jennaan maqaan muslimni waa bulchuu danda'attuun beeku namni gariin muslimni bakka aangoodhaa taa'ee bulchaa inuman beekuu hin dhageenye
obboleeyyan keenya garii warra silaa gartee as bahuu danda'an hunda wanni gufuutti ta'anii fuqana jecha. Kanaaf wanni an akka nama muslimaa tokkotti akkan dubbadhu na taasise tokkummaa hawaasa kiyyaa jibbaadha siimi tokkummaan hawaasa kiyyaa waan hedduu na gammachiisu irraa hi'an. Wanni akka tokkummaa hawaasa kiyyaa na gammachiisu hin jiru na gammachiisa. Ammoo garuu tokkummaan san hisaaba islaamummaa kiyya irratti hin dhufin. Hisaaba laa ilaaha illallah gubbatti hin dhufin. Hisaaba obboleeyyan kiyya ka'arraan tana wajjin shahaadaa qabannee deemaa jirru boruna jalaa kafarsiisuudhaaf pilaana kaayyatanii mana amantaatii wajjin wal ta'anii maqaa dhaaba hawaasaa jechuutiin. Kun dhaaba hawaasaati hawaasaaf dhaabbatee maarree jedhanii maqaa kana gubbaa kaayanii boodaaf haala mijjeeffachuun sirriidhaa miti ittiin amanan akka mataa kiyyaatti akka nama muslimaa tokkotti jechuudha. Namni muslimaa kan wanni kun sirrii miti jettu yoo jiraatte sirrii akkatti hin ta'in na hubachiisuu qabda. Yoommoo sirriidha ka jettu taate waan kana dhaaba silaa ifii deeggartu san ka itti miseensa taatee jirtu san miseensa taatee gartee miseensa taraa tokko si godhan san maafiin amataa gadaa miseensummaa keessa taa'aa oolaa miti aangoo sanatti kanna. Anis dadhabbiin qabu baradhu as bayatis baradhu aangoo fudhadhu ol bahi nama hoogganii taligi hawaasa ittiin oofi jecha. Gaafsan gaafa humni kan kee baalaansi tahee tokkummaan dhufuu danda'a. Achi immoo tokkummaan dhufuu danda'u tokkummaa tamaskan hattaa tatamakkan san ta'a jecha. If jala ofii booda biyyee nyaachiftaa rakkoon qabu baanan san ta'a jecha. Akkasan hin mudannee fi hawaasa keenya wanni dubbataa jiruufan. Maaliif jennaan abbootiin keenya hedduun tokko warri seenaa beeku ni beeka waan kana. Abbootiin keenya hedduun gaafa jalqabaatirraa eegalee wanni itti nyaadhaman qabxii tanarratti. Maqaa tokkummaa jalatti waa hunda dhiisanii waa hundarraa mari'atu qaban hunda dhiisanii osuma deeman boodarra gaafa xiqqoo aangoo argatuudhaaf deemnaan nama hubachi namni hundi gartee aangoo arganneessa jechuu if shakke walitti garagaluun dhufte jecha. Waraanni Oromoodhaa kan duraan nama 500 jalqabe muraasa ture osuma hojii deemuun gaafa 50,000 gahee walitti garagale boodarra gaafa duraasan jecha. Bara 1990 takka gaafa aangoon hiramuudhaaf deemti jaamee chaartara seenan san jecha. Walitti garagalanii